namni kun maqaan isaa Joseph William jedhama. Uumamaan erga lafee ilkaan gajjallaa yookaan walakkaa fuulaa malee dhalatee booda umurii isaa guutuu namootaan doorsisaa hamaan isa mudatee dhuma irratti garuu abbaa jaalalaa ta'e injifateera. Joseph William ganna 41 yoo ta'u Ameerikaa kutaa Chicago keessatti kan dhalatedha. Uumama isaan dhukkuba Otofashal Syndrome jedhamu kan nama hin amansiifneen kan dhalate yoo ta'u ogeeyyiin fayyaa baqaqsanii yaaluu fi meeshaa namtolchee irratti uumuuf yaalanis homaa kan milkaa'eef miti. Akka Joseph William jedhutti daa'imummaa isaa irraa eegaluun yeroo isaan bifa lafee naaf ijaaruuf yaalan lafee fi gogaanatti naqee ture. Garuu akkuma guddachaa deemu qaamni koo didee dhuma irratti naaf hin milkoofne jedhama. Joseph karaa afaan mallattoo fi yaadannoo barreessuudhaan haasa'uu fi wal qunnamsiisuu hin danda'u jechuudha. Akkasumas nyaata makamee tuubboo yookaan ujummoo gara garaa isaatti deemu keessa kaa'uudhaan nyaata bulbulame soorachuu danda'a. Joseph William yeroo ammaa haadha manaa kan qabu yoo ta'u maqaan ishees Vaaniyaa kan jedhamtudha. Joseph William bara 2019 Vaaniyaa waliin wal baruun jaalala argachuun ofitti amanuu jalqabe. Haati manaa isaa Vaaniyaan dubartii dhiira tokko sababa haala garmalee mul'anneen walakkaa fuulaa isaa hin agarreen fi lafee ilkaan gajjallaa hin qabne jaallachuun itti heerumte. Isheenis sababa kanaan namoota baay'ee biratti jibbamuu fi kana malees namoonni intarneetii irratti yeroo baay'ee miira abbaa warraa isheetiif qabdu fakkeessitee namoota biroo irraa xiyyeeffannoo argachuuf jettee isatti heerumte jechuun komii garaa garaa irratti kaasaatii jiru. Joseph ganna 41 fi Vaaniyaan Chicago irraa bara 2020 walitti hidhamanii maatii tokko kan ta'an yoo ta'u lamaan isaanii maraatummaa jaalalaan qaama miidhamummaan osoo itti mul'atin kan wal irraa qabamanii jireenya isaanii kan waliin jiraataa jiranidha. Yeroo baay'ee namoonni waa'ee isaanii hin beekne Joseph waan baay'ee jedhu. Sababa kana irraa duubatti deebi'uun waan isaan mudatu hariiroon isaan jidduu jiru sirriitti hin deemne ture. Joseph dhukkuba Otofashal Syndrome jedhamuun kan dhalate yoo ta'u kunis qaama irrummaa isa taasisuun sadarkaa jireenya isaa irratti dhiibbaa abdii kutachiisu irra ga'ee turuu isaa dubbatee ture. Joseph William jireenya isaa guutuu namoota doorsisaa fi jibbaan erga isa mudate booda ofitti amanamummaa gadi aanaa qabaachuu fi gatii akka hin qabne itti kan dhagahame yoo ta'u jaalala jalqabuun rakkisaa itti ta'ee ture. Vaaniyaa fi Joseph waggaa tokko dura gaa'ila kan godhatan yoo ta'u jibbitoonni isaanii xiyyeeffannoof gaa'ila isaanii fakkeessan jechuun miira gadi aantummaatiin akka qoosaatti itti baacaniiru. Lamaan isaanii yeroo baay'ee namoota isaan hin beekne irraa jibba gurguddaa argatu. Keessattuu haadha warraa isaa irratti duuluun Vaaniyaan xiyyeeffannoo fi mararfannoo argachuuf miira Yoosefiif qabdu fakkeessaa jirti jedhu. Vaaniyaa Yoosefii waliin wal arguu ishee dura nama kamiinuu jaalalaan wal qunnamtii saalaa raawwattee hin beekne yoo taatu yeroo jalqabaatiif Joseph waliin wal bartee hariiroon isaanii akkamitti akka hojjechuu danda'u hin hubanne. Vaaniyaan yeroo booda Joonaas waliin wal baruun kana booda fuula isaa hin argine. Hafuura isaa dhuunfaa isaa qofan arge jechuun jaalala abbaa warraa isheef qabdu ibsite. Kana malees erga wal arganii waggaa tokko booda lamaan isaanii karaa bilbilaa fi afaan mallattoo isaaniitiin wal qunnamuun hariiroon isaanii jaalala irratti malee waan biraa irratti akka hin hundoofne waadaa waliif seenanii. Joseph William jibbitoota isaatiin narvii nama cabsu jechuun ibseera. Namoonni yeroo baay'ee Vaaniyaan isa dhungachuu hin dandeessu yookaan isa gowwomsaa akka jirtu irra deddeebiin dubbatu. Kun ammoo lamaan isaanii akkamitti saalqunnamtii raawwachuu akka danda'an gaaffii keessa galchuu. Amma xiyyeeffannoo argachuuf gaa'ila isaanii fakkeessaa jiru jechuutti illee ga'aniiru. Haa ta'u malee Joseph jibba sana akka guyyaatti ifa ta'e waan argeef namoonni wallaalaa ta'anii socho'uu mannaa waan isaan ta'e qofa akka gaafatan hawwaam. Maatiin hiriyoonni gaa'ila kanaa jalqabarraa kaasee deeggaraa turan garuu haati Vaaniyaa intalli ishee kunuunsa sa'aatii 24 keessa Yoosefiif kennuu qabdi jettee waan yaaddeef yaaddoo qabdi turte. Ergaa jibbiinsaa baay'eef ijaan yeroo hunda ilaalu jiraatus hiriyoonni gaa'ilaa kun hariiroon isaanii jaalala irratti malee waan biraa irratti akka hin hundoofnes dubbatu. Sababbiin dhukkuba Yoosef kanaa mirkanaa kan hin taanee fi Yoosef afaan mallattoo sochii qaamaa yaadannoo barreessuu fi bilbila isaa fayyadamuun wal qunnamsiisa. Akka Joosef jedhutti ani ujumoo yookaan
dubbii qoma koo keessaan qabamu innis hafuura baafachuu akkan danda'u na gargaaraam akkasumas yeroo umuriin koo waggaa 2 turetti afaan mallattoo na barsiifameem akkan waliin haasa'u na gargaaruufim haa ta'u malee ergasii karaalee biroo akka wal qunnamuuf na gargaaran kanneen akka yaadannoo barreessuu fi bilbila kootti barreessus argadheera jedhaam. Joosef akkasuma guddifachaaf kan ka'ame yoo ta'u innis maatii isa guddiseen akka wal argu isa taasiseeraam. Itti dabaluunis Joosef akka jedhutti haala kanaan guddachuun ulfaataa tureem akkasitti dhalachuunis rakkoo hedduu natti fideeraam garuu akkan injifadhu yaaleera jedhaam. Akkasumas maatiin kun kunuunsa yeroo hunda isa barbaachisu ta'us yeroo muraasa booda Yoosef hammam of danda'a akka ta'e yeroo arganitti dhiyaachuu jalqabaniim akka Vaaniyaan yookaan haati manaa isaa jettutti Yoosef waan tokko irratti gargaarsa nama biroo hin barbaadu jettiim. Kanaan amlee guddaa isaa ta'uun jireenya gaarii waliin jiraataa jirtiim. Yaa obboleewwan koo viidiyoo kanarraa barumsa akka argattan nan amanam. Nuti har'a sababa kamiin madaallee nama jaallataa jirra jennee yoo gaafanne deebii akkamii arganna laataam. Jaalala jechuun qaama alaanii mul'atu osoo hin taane isa keessaan akka biiftuu ganama akka isiniif ta'u hawwaa asuma irratti xumuraam. Galatooma. Audio Jungle.